raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota Impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar ashamaa harka fuunee qophii keenya har'aatiin seenaa gooticha Oromoo seenaa Leenjisoo Diiggaa isiniif dhiyeessina. Seenaa kana kan arganne tamsaasa OBN waggaa tokko dura dhiyeessirraati. Garuu akka sagantaa keenyaaf ta'utti kan qindeessine yoo ta'u kanarraa kutaa isa duraati. Qopheessaan Duubee Wayyeessaa kan isinii dhiyeessu immoo an Gurmeechaa Gammachuuti. Haga xumuraatti nu waliin tura. Oromoon sirna nafxanyaa isa gadaa fi oromummaa balleessuuf itti duule ofirraa deebisuuf waggoota dheeraadhaaf qabsaa'eera. Qabsoowwan farra diddaa sirna nafxanyaa irratti taasifaman keessaa kan baroota 1880moota keessa taasifamaa ture isa guddaadha. Sababni isaas baroonni 1880moonni bara babal'ifannaa daangaa sirna nafxanyaa ture. Yeroon kun Minilik mootiin nafxanyaa yerootti meeshaa waraanaa ammayyaa biyyoota garagaraa kanneen akka Faransaay fa'a irraa kadhatee argatee humna isaa cimsate ture. Meeshaa waraanaa ammayyaa argate kanaanis saboota ollaa isaa jiran kan bulchiinsa mataa ofii qaban salphaadhumatti cabsee humnaan of jalatti bulchaa ture. Akka saboota biroo Oromoo garuu salphaatti cabsee of jala galchuu hin dandeenye. Qabsoo Oromoon diddaa farra nafxanyaa irratti taasise keessaa qabsoo diddaa Arsiin baroota hedduuf taasise qabsoo Oromoo keessaa isa guddaa ta'ee seenaa Oromoo keessatti ni yaadatama. Gootota Oromoo baroota 1880moota keessa Oromoo qindeessanii lolanii lolchiisaa turan keessaa immoo gooti beekamaan Leenjisoo Diigaa kan hangafaati. Goonni kun sirna nafxanyaa kan Oromummaa fi sirna gadaa duudhaa Oromoo balleessuudhaaf dhufe biyya koottiin seensisu jedhee waggaa 6 ol walittaansee nama falmaa ture. Goonni kun jaarraa 19ffaa gara xumuraa keessaayyuu bara 1880moota keessa sirna Minilikiin gaggeeffamu sirna nafxanyaa falmuudhaan nama beekamu. Seenaa Leenjisoo Diigaa namoota beekan maatii isaa keessaa haftee fincaansaa akaakilee abaabilee warra ta'anii isaaniin gaafanne, warra qorannoo seenaa isaa uf harkaa qaban gaafanne isinii dhiyeessine. Goonni beekamaan Arsii Leenjisoo Diigaa kan dhalate godina Arsii aanaa Jajuu ganda Addeellee Utaamotti haadha isaa adde Ganamee Yaabetaa fi
abbaasaa Diigaa Dirreerraa dhalate. Leenjisoo Diigaa ijoollummaa isaarraa eegale adamoo bineensaa adamsuun shaakala waraanaa akka kuufate ni dubbatama. Bineensota akka qeerramsaa, leenca, goljaa fi kanneen kana fakkaatan areedhuma bira ga'ee eeboo isaatiin waraanee gootummaan ajjeesa ture jedhu. Bineensa adamsuu fi ajjeesuu kanaan akkasumas gugsii fardaa hiriyoota isaa faana shaakaluun leenjii waraanaa fi gootummaadhaan akka guddate seenaan isaa ragaa ba'a. Bara leenjisoonfaa lafa kanarra turan kunuunsi bineensotaa fi bosonaa akka har'aa kana ilaalchi itti hin kennamne ture. Inni akka itti guddate ijoollummaatti yoo guddateetiin hin jedhu gizeessan namni lafan qotu handaarama keessa deemanii midhaan hin qotanii borofa ajjeesanii goda ajjeesanii kanuma nyaatan. Inni gizee ka umaraa baqqaa akka waan rabbii quwwaa isaa kenneetitti wanta hundaa ajjeesetu maangal. Asumarraa baqqaa inni dargaggummaa irratti waan kana baqqaa hojii kana jammaree shaakala ajjeechaa kana bineensa ba'u ajjeesa. Bineensa wajjin inni kophaa isaa qilee seene qilee erga seene immoo qeerransa ajjeese yeroo sana bonjaa fi gaalloo meeshaa jedhamuun deemanii meeshaan gaalloo jedhamu kun akka ebootti fayyada. Bonjaan immoo guraadeen immoo hin qalaniini guraadee sanaan qalatee gogaa isaa fannifatee gara manaa gale. Yoo mana galugaa hiriyoonni isaa kun kabajjibee deeman kun galanii leenjisoo du'eera bineensi nyaateera bosonatti jedhanii leenjisoo nyaatamne qeerransatti ajjeesee gogaa fannifatee gala. Hoggaa galugaa inni duras ayyaantummaa qaba akkuma isiniin jedhe kana hin sodaatamaa. Amma booda gaa leenjisoo nama jabaa ta'uu isaa hiriyoonni isaas hin beekanii maatiin isaas hin beekee namoonni illee irraa baratan. Isa rabbiin hin kenneef onni ma kenneef dhalootuma isaa kenna. Yoo dhaloota isaa kennu qolooba kana abbayyi garaadoo kana keessa namoonni gurguddaan isa dura jiran baay'eetu jira. Amma seenan nu fageessa odoo himne baay'ee. Namoota kana odoo jiru onnee isaa kana beeketti butuchaa xabboo ka jedhamu kun qamaxxuudha inni illee amma abbayyi maal taaree inni kun mucaa kana keessatti arga. Hoogganummaa ofii keessatti qalbiin isaa onnee isaa hubatee waan jedhee gugurdaa nama isa dura jiru kana dhiisee isaa kana qalbii isaa waan argee mucaan kun haa guddifamu jedhee of jalatti godhe. Odumaa ibiddi isaanii eeganaa deebi'eetiin immoo kun tawaagaa ta'ee sun qamaxxuudha. Haala kanaan leenjisee odumaa yaada wal bira jiran ka'ee gaafa kaanii maal taaree amma reefi tana tuqee jira obboon amma nama kennaa jedhan nama hin kennanii baallii dabarsanii baalliin gizeessanii baandira namni kolooba abbayyii garaadoon eegana deebi'ee arsii eegana oromoo arsii ka jedhamtu bakka bu'aan isaa isa bakka isinii buusee ka jedhu haala kanaan isa muuda haala kanaan gootummaa itti fufee ture. Gurrisayyoo leenjisoo goota finiinaa sakatta'ee dha'ee diinaa jedhamaa ture jedhan dur. Afoolli kun darbaa dabarsaadhaan dhalootatti darbee yoona ga'ee jira. Dargaggeessi afoola kana qabates jila yoo argatu ol utaalee dhiichisaa goota ija barbadaa goota dhaloonni irraa baratu ittiin faarsa. Gooti finiinaan leenjisoo diigaa dargaggummaa isaatti haala naannoo jiruu fi haala yeroon gaafatuun eeboo fi goraadee fardaa fi gaachana yookaan wanteedhaan of leenjisee guddate. Beekumsa xabboo rabbi kenneefiinis gara hoggansaa sirna gadaa fi bulchiinsa uummataattis suuta itti seenaa dhufeera. Gaafa gara sirna bulchiinsaa yeroo sanaatti guddatee jirutti dhagaa oromummaa sirna gadaa fi duudhaa oromoo wanti balleessu kan dhiibee dhufe. Kunis jalqaba lafaa fi eenyummaa sabichaa hacuucanii qabachuun sirna nafxanyaa jala galchuuf kan karoorfate ture. Karoora balaafamaa kan ammoo dura dhaabbatanii fashaleessuun dirqama dhalootaa kan yeroon gaafatu ta'ee argameera. Dirqama guddaa kana kan ofitti fudhatee baachuu fi raawwachuu danda'u ammoo gooti finiinaan leenjisoo diigaa dhalatee lafa jira.
didaa farra nafxanyaa ta'e diina isaa lolee lolchiiseera. Doddota irratti jammarame doddota irratti gizee sadi namoota jayinoota ebalu jedhamu wajjin gizee sadi nyagaarii tagachisiisee seeyfillee wantillee gizee san abaabayyuun kenna waliin turanii tura 84 nu jalaa fudhatan seeyfin isaa ka arba qabu ka leenca qabu wanteen sun immoo ka eboon tokko isan tarsaa gizee san badee innillee akkasumatti booji'ee nyagaarii tagachisiisanii halkoo fudhatanii gizee san macarrashaa deeman halkoo sun tadaarigii ta jedhamtu sa ilmi oromoo baddaa kanatti dhumeti hillollaabeenaa jedhaniin hillollaabeenaa jennaan adha isiniin taaniin deeminaa jedhee obboleeyyan isaa ilma arsii ilma abbichuu oromoon muluun taqlaallan diinni gamanatti ba'ee jennaan diina gamaa waraanuu deeman sani hillollaabeena jennaan hin deeminaa jedheen leenjisoo hin deeminaa adha isin ajajne jedheen ajaja waraanaa isa kanuma nu didaa jette jarri obboleeyyan isaa kaatee deemte aanolitti dhumte uruuqa diidaa kanatti uruuqa diidaa haroo lakkulee jedhanii achitti deemanii achitti dhuman oromoon dhume maaltu natti hafe jedhetti asiin ba'ee gaafa boorum nagaaricha gachisiisan doddota ba'ee yoo isiin asii deemtu jarri asii deemee yoo jarri qiletti ol deemu diina warra hatsee miniliksan nama tokkicha nan bifne fardaan dhaqee waraanan fixe anillee itti tume innillee natti tume harka baasa oromoo aanolitti dhumee jedhee harka baasee gaafsan geerariitin hin galle lola jechuun ka gaafa boqqichaa diiga nomaan arganne eega leenjisoo tokkochaa jedhanii ka gaafa itti baasan kana. Sirni nafxanyaa arsii qabachuuf yemmuu dhufetti uummanni arsii kallattii garagaraatiin ofirraa facciseera. Sababni isaas sirni kun kan dhufe diinummaadhaani. Diina oromummaa balleessu, diina sirna gadaa awwaalu, diina afaan oromoo ukkaamsee kan isaa qofa dagaagsu, diina oromoo gabbaarii godhee bituu fi kanneen kana fakkaatan fa'itu itti dhufe. Leenjisoo diigaa fi gootonni akka leenjisoo diigaa diinummaa sirna kanaa dursanii hubatanii kallattii dhufaatii isaatti bahanii dura dhaabbataniiru. Kanaanis baroota jalqabaa 1880moota keessa waraana Minilik irratti tarkaanfii adda addaa fudhataniiru. Waliigallee weerara warra kaabaa kana ofirraa faccisuu qabna waan jedhu kanaan qabatee erga haxooma gosummaa isaa argatee dhuunfate kanaan booda immoo gosoota arsee kan ta'an arsii baalee diidaa jiru kana guutuu isaa walitti baasee naannoo gaara Cilaaloo kanatti walga'an jedhamaanis odeeffannoo akka argadhetti achitti walga'anii ummanni oromoo cunqurfamee jira waan ta'eef weerarri warra kaabaa kun gara arsii akka as qaxxaamuree ummata arsii kana hin gabroomsine walii galan. Yeroo namoonni gootonni yeroo sana turan warri akka Hinseenee Hullufee jedhamantu jira, warra akka Irreessoo Tongoo jedhamantu jira, warra akka Daadhii Roobaa jedhaman fa'antu jira. Ummatoota yookaan jagnoota kanaan walga'ee maal godhee addoota waraanaa gara garaatti irratti qoodamanii leenjisoon adda waraana Caancoo jedhamu fudhatee waraana Minilik kana akka isaan lafa Oromoo bira lafa laga Awaash as qaxxaamuranii lafa arsii akka hin qabanne of duuba deebisaa turan. Yeroo kanatti immoo yeroo jaha waraana Minilik ofii isaatii keessatti hirmaate. Waraanota kara Wallaggaa kara Shawaa maal keessatti gaggeeffame kana keessatti Minilik fuulaa fuulatti ofii isaatii waraana baay'ee irratti ka hirmaate seenaanis anis hin dhageenye hin argines. Garuu waraana arsiitti irratti Minilik ofii isaati yeroo jaha hirmaate waraana jahan irrattu leenjisoon injifachuu hin dandeenye. Yeroo jahaffaa isaati irratti waraana ofii injifachuu leenjisoo wajji falmee injifachuu dadhabe kana eenyuuf dabarsee daargeedhaaf dabarsee kenne.
walitti dhufe gurmaa'anii gootonni kanneen leenjisoon hoogganaman mana ofii gadhiisanii bakka bakkatti haxxee hidhanii eeboo fi gaachanaan dura dhaabbatanii daaraa botoroo gochaa turan. Yeroo tokko ergamaa fi basaasa sirna nafxanyaa kan ta'e kan maqaansaa Wasanee jedhamu tokkotu leenjisoodhaan hedduu rakkifnaan leenjisoon mandara walancitii ofiisaa seenee akka godhe warri seenaa kana beekan akkasitti nutti himanii turan. Wasaneen kun waraana yoo waraanu inni morkata harka kennuu dide haguma amma Minilik moo'e kan asii ka'ee waraana ofii fudhatee walancititti dhaqee gorre onneen isaa akkana haguma harka kennan jedhanii amananii jedhee amantaa isaa dhabee deemee waraana ofii asumaan jedhee alufoon ba'ee Awaash ka jedhamu alufoon namoota hedduu wajjin faraduma yaabbatee dhaqee guyyaa maadiin Wasanee gaduma fuudhee gorra'ee biraa gala ka akka leenjisoo namni tuun qabne ka akka biyyi qabduun hafne ka jedhamu leenjisoo olitti eeganaa deebi'ee rabbiin malee yoo sanitti yoo gara rabbii malee gara namaatitti gara jeenummaatit gara ondeetit ka itti waan hafin ka akka leenjisoo namni tuun qabne wanni jedhamuufi leenjisoon ondetti ka humuu itti nafe jayna beekamaa jechuu isaati. Gaafa Wasanee ajjeese dhaqee raawwateeti subii dhafee waraana uf duuba kaayee raawwate farda yaabbachiisee gurraacha yaabbachiisee qabachiisee duubatti narraa kootta hafaa jedhee dhaqee raawwate Wasaneen gabayaa garaacha taa'a Wasanee gabayaa garaacha taa'u mee gurbaa tamboon gurguramtii jedhee gaafate Wasaneen algarra taa'a. ila tamboo beerri yaane achi dhaqi jedheen Wasaneen yoo inni dhaqi jedhuun biyya akkami jedheen gurbattiin leenjisoon takka garana hin jirti isii malee biyyi dhagaa jedheen homuun jiran akkana jettaa jedheen jedheen maarree wata dhufee raawwate jalalaa fee raawwate adiin adii yaase adii balatti ka kana caalutu hafee manatti leenjoon ajjeese gabayaa jalatti yoo jedhu warana itti dhaqa jedheen ajjeese ka gaafa adiin adii yaase adii balatti ka kana caalutu hafee manatti leenjoon ajjeese gabayaa jalatti yoo jedhu gargache. karaa leenjisoon darbe diinni isaa darbuu miti ittiyyuun siquu ture jedhama. Leenjisoon dirree waraanaa itti bobba'e hunda injifachuu malee takkaallee mo'ameen beeku. Sanuu Minilik meeshaa ammayyaan waraanni leenjisoo ammoo eeboo fi fardaan kan loludha. Gaachana yookaan wantee fi eeboo qabatanii farda isa hamma gaaraa guddatu kan sirriitti waraanaaf leenjifame gubbaa koranii diina isaanii hiddii fardirra jette gochaa turaniiru leenjisoonfa. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa.